Ba'al Erazi hiikaan isaas Waaqayyoon ni caccabsa jechuudha. Kitaaba Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 20. Ba'al Erazi jabada irrenke madalin kabum gita sumnike. Ba'al Erazi jabada irrenke madalin kabum gita sumnike. Karani yodaf muti gota nafisati. Ba'al Erazi jabada irrenke madalin kabum gita umnike. Ba'al Erazi jabada irrenke madalin kabum gita umnike. Diralafa kan kabde utuba male sami kan abde tum nakete to atama Yesus unduse fajajama waramu aniratimote ofikendo akankate Barbadu yomu injerum kan sindurgumu. Karani yodaf muti gota nafisati. Ba'al Erazi jabada irrenke madalin kabum gita sumnike. Ba'al Erazi jabada irrenke madalin kabum gita sumnike. Unduman rawatam kobaki injirum kandan Jesus yadeke Ratabu inargatu ilmin beknes kana ubatu waramu aniratimote ofikendo akankate gargar sambarbadu yomu injerum kan sindurgumu. Gota nafisati. Ba'al Erazi jabada irrenke madalin kabum gita sumnike. Ba'al Erazi jabada irrenke madalin kabum gita sumnike. Labeda babojite adunya nulfinake ubate garala faltokon sakatata elshada igufta muti motota waramu aniratimote ofikendo akankate Barbadu yomu injerum kan sindurgumu. Karani yodaf muti gota nafisati. Ba'al
Baalbeeraa jabada irreenke madaalleen qabuun gitaa sumnike Baalbeeraa jabada irreenke madaalleen qabuun gitaa sumnike Guyyaasiin diriiree dukkannis gooftaa ta'uu kee baree uumamnuun dhumaa jedhee si faarsaa ijoolleen keessi godhatan gaaddisaa warra mo'an irratti mootee ofii kee du'aa kan kaatee barbaadu yoomuu injiruun kan siin dorgomu qaraanii yoodaaf mootii argootaadhaaf eessatii Baalbeeraa jabada irreenke madaalleen qabuun gitaa sumnike Baalbeeraa jabada irreenke madaalleen qabuun gitaa sumnike qaraanii yoodaaf mootii argootaadhaaf eessatii Baalbeeraa jabada irreenke madaalleen qabuun gitaa sumnike Baalbeeraa jabada irreenke madaalleen qabuun gitaa sumnike